Yooyaa ammallee yooyaa akkam jirtan Oromoo nageenya keessan badhaadha. Fafayyuma ayyaani irreechaa addunyaa keessatti bakka Oromoon jirtu abba biyyummaanis ta'ee baqatummaanii bakka hedduutti kabajama. Finfinneetti namoonni miliyoona lakkaa'aman walitti qabamanii kabajaa turanii achi Bishooftuullee kabajanii Melbourne, America, Canada bakka hedduutti namni kabajaa ture. Har'a immoo Naayiroobiitti kabajama. Naayiroobii keessatti irreechi waggaa hedduuf kabajamaa ture didduutti ammoo adda dhaabamee waan dhaabameefillee keessa guddoon beenu garuu irreechi waan an qabadhuun kan yaadadhuun hayyuu Oromoo Abba Dabbasaa Guyyoo. Abba Dabbasaa Guyyoo irreecha bar 2015 Naayiroobiitti erga irreeffateen booda achi buuteen isa dhabama. Adoon turini haadhi warri isaa bala konkolaataatiin duute ijoolleen isaa karakkachaa turte qubqabna. Amma immoo Mombaasaa obboleessa haadha yookiin haadhi isaanii bira jiran beennaa. Kaani namoo Abba Dabbasaa Guyyoo yookiin Abba Dabbasaa Guyyoo hayyuu Oromoo ka sirna gadaa seenaa Oromoo aadaa Oromoo mataan beeku. Inumayyuu namni hedduun daala lama Afrikaa jedhanii yaadachaanii turan. Eessa akka jiru agamma namoonni iyyaafachaa jiru. Irreechi har'a kan Naayiroobii kunin kan namoota waggaa hedduuf walitti dhufin walitti fidu kunin yaada asiin fuulduraan yookiin amma arirraa kaasee waggaa waggaan akka kabajamu namoonni qopheessan nutti himaa turanii. Kanaaf Kota nu waliin oolaa isan argisiisna akkuma ni Naayiroobii irreecha kabajatu. Minati hoti bulonati hoti chisa chinacha oloti faja manu malole butini manole mali tutin kan sotani mali barena kana lacha sidawatani mareo mareo oh ya mareo oreo mareo oh ya mareo oh ya mareo 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 Paulus Gammachuun jedhama kan inni dhufe magaalaa Adaamaarraa har'a Naayiroobii kan inni dhufe kaleessa hojii biroo dhufeetanii akkuma carraa ta'een sagantaa seena qabeessa irreecha Naayiroobii kana irratti argame. Akkamitti ilaaltan kanaan dura quba qabdu waa'ee irreecha Naayiroobii agas mara namni wal ga'ee kabaja. Waa tokko dhaga'ee hin beeku akka wanta akkasii jirus hin beeku irreecha guddaa kan beeknu irreecha Harsadeetii fi irreecha Finfinneeti sanallee haala gaariidhaan kabajanne Finfinneedhaa fi Bishooftuutti kana garuu dhaga'eellee hin beeku kun immoo waan seena qabeessa Oromoon Keeniyaa fi Oromoon Itoophiyaa akkasitti haala kanaan wal argee kan Boorana jiru kan Naayiroobii jiru kan Orma jirullee dhufee asitti akkattiin gaafa wal agartu colorful ta'ee baay'ee nama gammachiisa baay'een gammadeera. Kana booda waggaa waggaan asuma jirra jechuudha baay'ee gammachuudhaan dhufna. Maqaan kiyya Hanan Abdallaa naan jedhani Jimmaarraan garas dhufe biyya kana eegga dhufe amma waggaa 3 guuteetiin jira. Egaa har'aan tana uffata aadaa Walloo uffadheetiin asitti argame irreecha kabajachuu jirra. Irreecha kabajachuuf asitti argame. Akkuma beektu guyyaan kun guyyaa ayyaana qabeessa, seena qabeessa, eebba qabeessa. Ani dhalattuu biyya Oromiyaatiin dhaladhee guddadhee hawwiin kiyya waaqeffattullee ani sigale yeroo baay'ee amantaa kiyyaadhaa kan hin dubbadhuu fi itti waan hin boonuuf akka ati na bartuuf akka Oromoon addunyaan akka na bartuuf so irreecha as Naayiroobii jidduutti bakka ittiin dhokannetti bakka addunyaan nu gartutti irreeffataa jirra. Waaqa ganna nu dabarsitee baga birratti nu fiddee kan dabree garaa keessatti qabannaa kan bu'uuf ammoo hawwii guddaan dhufaa jirra. So irreecha 2025 irratti irreecha jalqabaa asiruu keessatti hirmaachuuf hin dhufee jedhe akkasuma buukiyyallee eebba qabaa. Oromoota baqataa akka hiyyaa qofa otoo hin ta'in dhalataa biyya kanaa Booranaa qabadhu haga Ormaa Sakkooyyee qabadhu hanga Gabraa tokkoffaa nuti ol bare nuti of bare eenyummaa keenya gatii keenya of barree jenna. Yoo nuti of xiqqeessine malee yoo nuti of cabsine malee eenyu cabsuu hin danda'u. Irreechi Oromoodhaaf midhaaginaa, irreechi tokkummaadhaa, irreechi jaalalaa, irreechi irree keenya haa ta'u. Oromoo biyya kanaa kan bara kanaa wanti adda taasisu Oromoo laf kanaa nuti. Oromoo laf kanaatiin dura waliin beeknu ture har'a dhufnee wal baranneerra gosa Oromoo Ormaa Gabraa Oromoo Booranaa gosa hedduutu jira. Rispoonsala ta'anii akkasuma nu qopheessaniiranii
irreecha kana nuti hundinuu wal bira dhaabbannee waliin eenyu irreechi kun gaaf nu laftan inni jedhee amaanaa ilmaan Oromoo laf kana jira isiniif haa ta'u jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Anarraa guddoo gammachuu qaba. Guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Kan Naayiroobiitti Oromoo walitti gad dhufte. Celebration akkana gammachuu akkana tolfannee guddoo gammachuu qaba. Maqaan Oromoo jechuun kun maqaa jajjabaa. Maqaa gosa tokkootiiniti. Maqaa gosa teenta Oromoo gosa hedduu walitti qabee maqaa tokko akka unitiitiif maqaa tokko gabbaasanii. Gama keenyaatiin Oromoon Booraanfaa, Gabirfaa, Ormafaa, Saakuyyeefaa warra huncuuf Oromoo waliin jiraachitiin maqaa Oromoo nu arganne maqaa Oromootiin takkachuun hin fidamnu guddoo jajjabaa irruu jira. Sirkaalillee akka inni fedhu qeenca nama fedha. Yoo warri kun maqaa gosgosaatiin gargar bahee tokko tokkoon Booraan jedhee Gabri jedhee Saakuyyee jedhee qofa hin ijaanjini maqaa Oromootiin gabayaa dasaallee itti argatanii. Akkasii guyyaan irraa guyyaa gammachuuti guddoo irraa gammade akkana maqaa Oromootiin nama walitti gadhuuf. Maqaan kiyya gammachiisaa naan jedhanii dhimma kana siyaasaan wajjin walitti hidhuudhaan walitti fiduudhaan dhiibbaa adda addaatu ture. Kanaaf uummanni Oromoo bifa kanaan kabajachuun carraa argateen turre jechaadha. Sababii dhiibbaan tureef sababii irreechas sochii Oromoo biyya kana keessa jiru sochii hawaasummaa jiru gara siyaasaatti hidhuudhaan dhiibbaan mootummoota karaa biyya kanaas haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaatiinis dhiibbaan tureera. Amma garuu haalli jijjiiramee uummanni Oromoo biyya keessaa dhufanii Naayiroobii jiraatan akkuma silasiin jedhe gosoonni Oromoo biyya kana jiraatanis walitti dhufuudhaan irreechi siyaasaan utuu hin daangeffamne amantiidhaan utuu hin daangeffamne naannummaadhaan utuu hin daangeffamne irreechi lafa Oromoon itti walga'ee walitti dhufee Oromummaa isaa itti calaqqisiisu aadaa isaa itti guddifatu hariiroo isaa itti cimsatu jabeeffatu akka ta'etti akka hubatamu waan irratti hojjenneef haala kanaan kan baranaa milkaa'uu dandeenyeerra. Ani alakee waaqo alakee naan jedhama. Ani uummata Oromooti gosa Booran ka jedhamu keessa bahe. Ani daayirektara paartii biikan bulchuu ka UDA jedhamu. Daayirektara gosa Didiqooti kan warra eegetti hafan. Daayirektara gosa Didiqoo ka paartii kanaati. Wanni kan akkinu milkeessine armaan dura Oromoon keenya kee jiru ka guddaa ta'e ka Marsabet jiru, Tana River jiru, Isiolo jiru, harma biyya baqatee dhufellee jiru ka Islii fi Pangaanii laftan kee qubatee jiru. Mara hedduu wanni kun hin taane akka dhossaa taate yookaan bilisatti hin baatu akka uur keessatti waan kan tolchan. Har'a galata sirkaala gubba jiru anuu daayirektara. Baruwaa qoree qarxaasi qoree duuba kadhadhee armatti gochiteen waan kan tolfattii jennaani naa eeyyamanii akkanaan har'a wanni kun nu taate qara duratti guyyaan duraan isiin taatellee hin jiru har'a baanee lafa Uhuru Park jedhanii fuula guddaa istooriyaa guddaa qabu keenya keessatti ka wanni keenya keessatti gurguddoon cufa armatti taate ka duuba fuula kana taana nafaas kun sirkaalii nuu kenne tolfannee harma guyyaa kana Oromoon Gabraa Oromoon Booranaa Oromoon Saakuyyee Oromoon Wallaggaa Oromoon Arsii Oromoon cufu ka Naayiroobii tan kee qubatuuf Tana River Marsabeetii Isiolo fuula kan cufa walitti gad dhufee harma guyyaa kana akkana bashannanaa oolle akkan gultaate. Ani Biliiban alakee naan jedhani wanni an dhufee fi ayyaan irreecha ka Oromootti Uhuru Park jiraa jedhani ani dhugeeffanneeyyuu Seet Park ayyaanii irreecha jira malee Uhuru Park ka jedhu ani namanneeyyuu lumtii yaan laalaa jedhe tanumaa fedhee dhufe Uhuru Park ka Seet Park hin ta'in dhageetta akkasii ayyaan irreechatti Marsabeetii dhufe. Ani neegi 1993 lafumtanaatti ayyaan irreechaa guyyaa cufiin qindeessinaa inammaata nama keessa du'a nama keessa bada nama jala bada akkana nu gargalcha ture ganna hedduu eegi 2015 years hin jiru dabbasaa guyyoo ganna barana ajjeesanii ganna lammaffaa nu hin tocha dhumnaan nu nam 60 qaqqabanii mootinii geessan kaaniin keessa tokko eegi suniyyuu hin bade dhossaan raasaa yaane nami 6 nami 5 nami 10 irreeffannaa gara waliin beennu. Ani immoo yoo ganna kana 2025 kana
ayyaani irreechaa huuruu pakki jedhani dhuganatti hin fakkaanne galati waaqa ammoo dhuguma. Maqaan kee Geddiyaa Maamooti ani dhalooti Mormoyaleeti Marsabit County irraa Nairobi jirra. Irreecha dhufnee irreechaan waan keenya aadaa kan waaqa galateeffannee waaqa waan irra feenullee itti himannu arguddoo gammadee kashireen tun Nairobi nuu taate lafteen keessatti achi jalqabne sirba dhufnee waaqa dhacha dhufnee marri fuunee bisaanin dhoofnee waaqa dhanne guddoo midhaaddi akki namii waa naqatee jirulleen guddoo bareeddi. Maqaan kee Abbaa Rufaa Diidoo Gurraacho jedhama. Naannoo Laamuu irra dhufe Laamuu County. Irreecha irraa ta Nairobi magaalaa Nairobi turre. Ta magaalaa Nairobi tokkoffaati. Ta hora Finfinneef iyo hora Harsadii Bishooftuu yayyuu ture waggaa lama kadabre iyo waggaa kaallee ture. Maqaan kee Maaster ምህረት ከድር jedhama. Itoophiyaa irraa dhufe. Sagantaa asitti geggeeffamuuf irreecha officially kan jalqabaati I think paarkii Uhuru Kenyatta kan geggeeffamuuf isaafis akkasumas ammoo sagantaa eebba kitaaba seenaa jimjimuuf asitti argama.